waanuma jaalalaan waanuma sifaana ciiseef kan biraa waan si godhe tokkollee hin qabu dhugaa waaqa kanuma sifaana ciiseef achi yeroo ol ka'u sirraa hirmaachuu sirkaa fudhachuu si boos jedhu dhabee haayilaandii funaanee gurguree yerootti haayilaandiin funaanamaa achitti sin jedhe isheen tokko immoo kuna Noorweeyitti hojii dhabee rakkadhee biddeen toshee gurguree haayilaandii funaanee gurguree naattu namnichi kuni durumayyuu qabeenya akka ishiin isaa hortu waan arge akka isaa gootu malee haadha manummaa ishee ta'e mucummaa ishee ta'e maalummaa ishiin barbaadu lafa kamittuu inni haadha manaas hin qabu mucaas hin qabu jedha haadha manaa Kanaadaa deemtee Jarman deemtee Noorweey deemtee biyyoota akkasii deemtee haayilaandii funaanee nan gurguraa jettee yaaddee beekta ani yaadu jechuun biyyoota akkasii biyyoota gurguddaa yeroo deeman zanaa jedhameetu baqa hin beeku baqa inni jiraatama fataa jedhamee jiraatamaan lakka kun akkuma biyya keenya keessatti haayilaandii gatame funaananii maal funaananii sibiila caccabaa funaananii gurguran biyya sanattis kun jira jechuudha na dhibe ani yeroon dhaggeeffadhu isheen tokko Jarmanitti baay'ee rakkadhee waan hojjedhu dhabee haayilaandii funaanee gurguree yerootti haayilaandiin funaanamaa achitti sin jedhe isheen tokko immoo kuna Noorweeyitti hojii dhabee rakkadhee biddeen toshee gurguree haayilaandii funaanee gurguree naattu siniin jedhuureen eedaa hiccitii baay'ee jira waan nun hin beekne biyyoota gurguddaa keessas jedheeni baay'ee na dhibeessaanu immoo dubartiin tokko Noorweey dhiistee dhuftee akkamitti sulultaa baadiyyaa keessa jiraatti sulultaa keessasaa baadiyyaa keessa akkamitti jiraatti Noorweey dhiistee dhuftee dhiiraaf jettee saanuu dhiira hudduu uraa sumuni hin qabne waa tokko hin qabne akkamitti jiraatti dubartiin qalbii hin qabdu qalbii haftinnaadhaan dhugumadha aman bareechuudha dhugaa waaqa waan xinnootu isaan gowwoomsa waaqa waan xinnootti qaqqidee fiqirii faasa jedhan kana bara kana keessa dhumarratti immoo akkoo namtichu silaa qabeenya ishirraa hirmaachuu fi akka isheen mana ijaarratti bareetti dhiyaate yeroo isheen konkolaataa bittu amma kunoo nafsi hucii nafsi gibii beektu konkolaataa irraa fudhatee mana immoo gurgursiisuu fi firdi beetiirra jiru jechuudha. Kanaga qalbii hafuun duruma dhiira hudduu uraatee rumuunis kana nama godhaa jechuudha. Way birriin qabu way hojiin qabu sirriitti na dhaggeeffadha dhugaa baay'ee sin fayyada. Dhamaatanii borii akka harka duwwaa sin hin geggeessine akka sinirraa hin hirmaannee fi dhaabbii keessan toshachuu qabdu. Nagaa sinifaa ta'u kabajamtoota hordoftoota fayyuu jaalala akkam jirtu nagaa keessan ani baay'ee nagaa ku galata waaqaa ta'u akka irraa barataniif kana sinii fidee dhufee isheen illee kana kan dhiyeessite interview kan taate akka namoonni irraa baratan shamarran akka irraa baratan akka hin gowwomneef jechuudha. Anillee Amaariffaan dhaggeeffadhee aniga afaan baay'een keessa Amaariffa dhaggeeffachuu ishuu dandeessu warri dhaggeessanis jirtu afaan Oromoodhaan sinii hima. Garuu laa eeggachuun dagatina dhugaa waaqa dadhabaan haasa'a. Egaa dubartiin kun dursa garuu biyya Arabaas dhaqxeetti. Biyya Arabaa Kuweetiin dhaqxee turte garuu biyya sanatti hin taanee fi baay'ee waan ishee ulfaatee fi ji'a jaatti deebitee galtee jechuudha. Ji'a jaatti erga deebitee galtee immoo obboleessi ishee Noorweey jira ture. Inni akka gaayilaatti godheetu biyya Noorweey akka isheen seentu taasisee jechuudha. Erga biyya Noorweey seentee garuu baay'ee tokko rakkattee jechuudha. Rakkattee hojiin egaa kallattiidhumaan namaa hin mijatu. Biddeen tosheen gurgure jettee akka biyya keenyaatti jechuudha. Intinni maal gadi baatee haayilaandii funaantee haayilaandii sana as rakkabdee bakka waan mateetee hojjettee osoma akkana jettuuti gara waggaa 5 booda firdi beetiidhaanii waraqaa argattee jechuudha. Firdi beetiidhaan xabaqaadhaan waraqaa argattee boodas akkanuma hojii dhaabbataa waan tokko hojiima boonsaan qabdu kana hojjettee waan ta'e hojjettee lafa sulultaadha bitattee manas ijaarrattee haadha ishees gargaaraa turte amma ta'e jechuudha.
ani akkasi baay'ee isa keessa isaa hinaasa'u isa naamni isa sinaasa'u waan isin fayyadu qofan haasa'a. Isheen jalqabaa gadhumaa odeessite anaan inni mumaa faayidaa na qabu garuu iddoo isin fayyadu isin haasa'a. Dhuftee isa boodatuma akkasittu iddootti immoo dhukkubnaan dhuftee sabala deemtee jechuudha. Dhukkube waan ta'eef bakka sanatti kan isheen nama kana barte baay'ee nama kana kan isheen barte bakka sanattidha. Haa ta'u iyyuu malee immoo namni immoo gidduu jira. Dubartiin immoo gidduu isaanii jirti. Booda irra barte. Namoonni kuni nama biyya alaatii dhufanii nama waan tokko qabanii adamsanii akka qaban akka jaalalaatiin godhanii akka gaa'ilaatiin godhanii akka qabatanii booda dhumarra bartee jechuudha. Namni kuni hamma ishee faana jiraatee keessatti takkaa guyyaa tokko mucaas deesseetti fi mucaan qaba haadha manaan qaba tasa jedheen beeku. Nama hundumaan hiriyoota isaatiin an haadha manaas hin qabu mucaas hin qabu jedha. Isheen isa faana erga wal bartee bakka adeemsa waan ta'e keessa wal faana jiraatanii ulfataatee booda yeroo ulfataatu birrii fiddeen mana sulultaa sana xuxumurtee achitti galtee achi immoo ulfa sana fudhattee deebitee hin deemtee achitti da'uufis maal jettee asitti immoo dhuftee deessee bakka meeqa deebi'aa turte jechuudha. Norma isheen dhaqxi hin dhufti an akkamitti akka tuqamte hin beeku dhugaa seenaa ishee yeroo ni dhaggeeffadhu jechuudha. Boodan deessee utuma akkana jedhanii jiraachuu jalqabde sulultaa jechuudha. Sulultaa jiraachuu jalqabdee erga mucaa sana deesseettis ammas deemtee immoo konkolaataa bittee saafii waan arge gootee manjaa fi qaadii baastee konkolaataa bitteetti kennitee maal jettee ammas dhuftee jiraachuu jalqaban jechuudha. Jiraachuu jalqabanii boodarra namnichi kuni durumayyuu qabeenya akka isheen isaa hortu waan arge akka isaa gootu malee haadha manummaa ishee ta'e mucummaa ishee ta'e maalummaa isheen barbaadu. Lafa kamittuu inni haadha manaas hin qabu mucaas hin qabu jedha. Haadha manaa hin qabu mucaas hin qabu jedha. Dhumarratti kunoo konkolaataas fudhatee bahee maalis ta'ee amma kisiidhaan jechuudha mana sana gurgurtee akka naa hirtu. Dhageessan harka duwwaa yeroo ishee hambisuu jechuudha. Nama biyya guddaa sana keessa jiraataa ture waanuma fedhayyuu haa daldalu malee fidee sulultaa dib godhee baadiyyaa keessatti gashee itti taphatee jechuudha. Maal isiniin jechuun barbaade tokkoffaan biyyoota gurguddaa keessa hojii xixiqqaanis akka jiru beekuu qabdu. Haayilaandii funaanuun akka jiru beekuu qabdu. Biddeen tolchanii gurguruun akka jiru beekuu qabdu. Yeroo isaan sadaa of godhanii miidiyaarra dhufan tiiktookirra dhufan bakka algaa isa jedhan sana beektu isuma isinitti hin fakkaatu. Dhugaa icciitii baay'eetu jira. Rakkoo baay'ee jira. Iviin karaarratti bahanii hoomlas ta'anii warra mana dhaban ta'anii karaarra warri jiraatan iyyuu jiru. Kunis baay'eetu jira jechuudha. Icciitii baay'ee jira. Ani yeroo darbe Ameerikaa keessatti Itoophiyaan tokko mucaa deessee hoomlasii taatee yookaan warra karaarra taa'ee jiraatu karaarra fa'aa kadhatu taatee viidiyoo waraaban nannee Ameerikaa keessa kun jira jedhe. Ameerikaa keessa kun akkamittiin jira jedhee na ajaa'ibnaan jira waan hunduu jira kun Itoophiyaa jira jedhan. Gannatiin seeban. Lafarra gannatiin seeban. Kanaaf biyyootuma gurguddaa kana iyyuu nama hawwisiisu yeroo kana dhagaanii inni lammataa immoo dhiira jechuudha. Dhiira jalqabumarraa kaastee dhiira isaafettee kaayyoo kee jijjiiruu qabdu. Dhugaan siin jedha. Amma dubartiin kuni osoo waraqaa qabdu waggaa 5 baafattee osoo eeyyama qabdu osoo akka fedhe biyya sana kee jiraachuu dandeessu as dhuftee maal taate onlaayinii irraa baafamtee biyya kanatti haftee jechuudha. As dhuftee isaaf jetteetu nama hudduu uraa ofiishii gargaartu ofiishii konkolaataatti manjaa fi qaadii ofiishiitti baasistu nama waan tokko hin daballeefiif jetteetu jireenya ishee fiddee amma kunoo kisiidhaan eenyuun gargaaree manumallee harkaanaa buusisaa seera warra beekan jettee miidiyaarra uftee boossii jechuudha.
duruma isaa dhiiraaf jettee kaayyoo kee jijjiiruu qabdu. Ifin biyyuma sana keessatti illee too heerumtee achumatti illee haca barabbaramtee achuma jirtaa jechuudha. Achumatti fooyya'uu dandeessa. Asitti garuu dimixmaaxii kee bada. Waan hojjettu illee hin qabdu jechuudha. As yeroo dhuftu baay'ee rakkatta sanuu ijoollee yeroo deessoo jechuudha. Kanaaf dhiiraaf jettanii kaayyoo keessan jijjiiruu hin qabdan. Isa hangafaati. Dhugaan sinii jedha. Dhiira keessattuu dhiira bara kanaaf jettee kaayyoo kee jijjiiruu hin qabdu. Kaayyoo kee walitti butuu hin qabdu. Waggaa 5 hojjedha yoo ta'e isaaf itti waggaa 3tti butuu hin qabdu. Dhugumadha. Taa'isi haa eeggomati karoora kee xumurattutti maaliif bor akka hin gaabbinetti jechuudha. Waan qabachuu qabdu qabattee, waan hojjetachuu qabdu hojjetattee, waan kaawwachuu qabdu kaawwattee yoo dhuftee yoo waan ta'e illee konfiidensii qabdaa jechuudha. Isheen nama maal balleessitee mana isa duraan maqaa isheetiin bittee ijaartee sana gurgurteetu hin jijjiirte. Yeroo akka gurguranii bituu daldalli hin jiru mana isa duraa sana gurgurtee kan biraa bitte. Ammas akkasitoo jettuuti bakka manni ishii inni duraa suni isheerraa kaatee jechuudha. Kan jara lamaanii ta'e jechuudha. Yeroo ammaa fardi beetii gaafattu isa duraanii sana yeroo gurgurteetti kun innani lammata bitee isa duraa sana bakka buusuudha jettee galmeeffachuu qabda turtee jedhan. Akkanatti haca barabbaramteetu namicha ammas mana irraa hirmaachuuf jechuudha. Kanaaf iyyuu isin baay'ee tokko of eeggachuu qabdu dhugaa waaqa. Dhiira irratti of gatuuf dhiira amantanii iddoo jirtanii socho'u waan qabdan isarratti gadhiisu siirees. Kunoo isheen biyya guddaa kana Norway ufteeyyuu akkanatti boossee haca barabbaramtee jechuudha. Osoo biyya nama akka feete dhaqxee galuu dandeessu to waraqaa qabdu to eeyyama qabdu jechuudha. Kanaaf be careful isin jedha shamarran baay'ee of eeggadha. Dura lallaafee malallaafee isinitti dhufa. Bofnuu yeroo deemu lallaafa garuu nama idda jechuudha. Kanaaf daldaltuu baay'ate naggaadee baay'ate dhiira nama nyaatu baay'ate dhiira nama boosisu baay'ate waan ta'eef boodarra boo'uu keessanirra eenyunnaa qaqqabaa eenyu furmaatanaa kennaa jechuu keessanirra dhugaa waaqa sirriitti ilaallachuu qabdu. Qorachuu qabdu. Daftanii namatti dhiyaachuu hin qabdan dhiiratti dhiyaachuu hin qabdanii. Qabeenya keessanitti isa dabarsuu hin qabdanii. Olaantummaa isaa kennuu hin qabdanii sirma jechuudha. Dhugaa waaqa baay'ee tokko nama aarsa hojiin dhiiraa jechuudha. Ati dadhabdee umurii kee fixxee osoo ol gadi hin jedhin osoo si dhukkubuu waan baay'ee hojjettee inni immoo sababuma jaalalaan waanuma si faana ciiseef kan biraa waan sii godhe tokkollee hin qabu. Dhugaa waaqa kanuma si faana ciiseef achi yeroo ol ka'u sirraa hirmaachuu sirkaa fudhachuu si boossisu. Kanaaf of eeggannoo godhaa siin jedha. Kana fakkaata viidiyoon kiyyaa irraa. Thank you.